Barnoota qubee afaan Oromoo qopheessee kan isiniif dhiyeessu ana maqaan koo Abdiin jedhama. Magaalaa Perth, Western Austraaliyaa irraati. Sagantaan kun kan qophaa'eef namoota qubee afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuun isaan dhibu garuu immoo dubbachuun kan isaan hin dhibneefidha. Kana jechuun namoota afaan Oromoo seeraan dubbachuu danda'an, nama wajjin walii galuu danda'anitti garuu barreessuun kan isaan dhibuuf qophaa'ee kan dhiyaatedha. Kanaaf sagantaan kun kutaa 5 qabaata. Kutaa 5 kana haala itti fufiinsa qabuun qopheessinee waan isiniif dhiyeessinuuf hamma dhumaatti nu hordofaa jira. Kutaa 5 kana yoo hamma dhumaatti hordoftan barreessuuf dubbisuun baay'ee isiniif salphataa jechuudha. More focus kan gochuu barbaannu barreessuu irrattidha. Dubbisuullee dubbisuu hin dandeessu. Barreessuu baay'ee barbaachisaadha. Qubee afaan Oromoo guutanii barreessuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana wanti nu arginu namoonni akka barbaadanitti qubee afaan Oromoo irratti barreessan caccabsuu irra darbee yerootti waan hiikaa hin qabne barreessan argaa jirra waan ta'eef kun nu yaaddeessee gara qubee afaan Oromoo barsiisuutti seenee jira jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan ani barsiisaa afaan Oromoo miti. Afaan Oromoos barsiisee hin beeku. Akka nama tokkoottan qubee afaan Oromoo daree keessatti akka dhalataa Oromoo tokkoottan baradhee jechuudha. Har'a garuu kan na kakaase caccabuun qubee afaan Oromoo akkan barsiisaa afaan Oromoo ta'uu na godhee jira jechuudha. Kanaaf qubee afaan Oromoo kana seeraan amma dhumaatti hordofaan dhaamsa kiyya yeroo ta'u, har'a sududumaan gara qubee afaan Oromoo kutaa tokkoffaatti seenna. Haa ta'u malee qubee afaan Oromoo kutaa tokkoffaa kanatu hin jalqabiin waan tokko wal yaadachiifna. Qubee jechuuntu maal jechuudha? Qubee jechuun mallattoo sagaleewwan bakka bu'ee dubbatu jechuu dandeenya. Yookaan qubeen mallattoo afaan tokko ittiin barreeffamee namni quunnamtiidhaaf dhimma itti ba'u jechuu dandeenya. Quunnamtii yeroo jennu ittiin walii galuu jechuudha. Ittiin waliif galu jechuudha. Ittiin wal quunnamuu jechuudha. Irraan deebi'a. Qubeen mallattoo sagaleewwan bakka bu'ee dubbatu yookaan mallattoo afaan tokko ittiin barreeffamee namni quunnamtiidhaaf dhimma itti ba'u jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf qubeen afaan Oromoo qubee qeenxee 26 fi qubee cimdii yookaan qubee dachaa isa jennu 7 walumaa gala qubee 33 qabaa jechuudha. Qubee cimdii warri jennu chaa, dhaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa fi zhaadhaa jechuudha. Qubeen afaan Oromoo akkaataa sagalee isaaniitiin iddoo lamatti hiramu. Isaanis qubee dubbachiiftuu fi qubee dubbifamaa jedhamanii iddoo lamatti hiramu jechuudha. Qubeen dubbachiiftuu sagalee ofii isaanii kan qaban yeroo ta'u, dubbifamaan garuu sagalee ofii isaanii hin qaban. Irraan deebi'a. Qubee dubbachiiftuun sagalee ofii isaanii yeroo qabaatan, qubee dubbifamaan qubee dachaa dabalatee jechuudha. Sagalee ofii isaanii hin qaban. Kanaaf sagalee yookaan qubee dubbachiiftuutti hirkataniiti kan isaan sagalee uumuu danda'anii jechuudha. Mee qubee dubbachiiftuu haa ilaallu. Qubeen dubbachiiftuu baay'inaan 5 ta'uu jechuudha. A, E, I, O fi Uudhaa jechuudha. Qubeen kun 5 qubee dubbachiiftuu jedhamu qubee afaan Oromoo keessatti. Warri kanarraa hafan hundi isaanii qubee dachaa dabalatee yookaan qubee cimdii dabalatee qubee dubbifamaa jedhamanii beekamu jechuudha afaan Oromoo keessatti. Egaa hamma kana yoo wal yaadachiifne mee sududumaan gara qubee afaan Oromoo kutaa tokkoffaa ani qindeessee qopheessee isinii dhiyeessee akka darbinu. Seerota 6 qubee afaan Oromoo sirnaan qubeessuuf nu gargaaran jedha. Seerota 6 yeroo jedhu 6 miti asii 3 jira maal jechuu dandeessu.
sadii kan ta'anii fi sababaa walitti hidhamaniifidha. Fakkeenyaaf tokkoffaan gabaabinaa fi dheerina sagalee lama jechuudha asitti. Jabinaa fi laafina sagalee warra kana walitti hiinee waliin ilaallaa jechuudha. Hudhaa fi rabuta. Namoonni seerota ja'an kana baratan qubee afaan Oromoo sirnaan qubeessuun isaan hin dhibu jechuudha. Mee qubee seerota ja'an keessaa seerota isa tokkoffaa gabaabinaa fi dheerina sagalee waliin ilaallu. Gabaabinaa fi dheerina. Sagaleen tokko kan inni dheeratu yookaan kan inni gabaabbatu dubbachiiftuu irratti hundaa'eeti. Irran deebi'a. Sagaleen tokko hin gabaabbate yookaan sagaleen tokko hin dheerate kan jennu dubbachiiftuu irratti hundoofneeti. Dubbachiiftuu warri jenne qubee dubbachiiftuu warri jenne asirra jiru jechuudha laakuma. A, E, I, O fi Uudhaa jechuudha. Warri kun qubee dubbachiiftuu jedhamu. Yoo dubbachiiftuun tokko ofiishee of dandeessee yookaan qophaashee dubbifamaa duubaan yookaan dubbifamaa duraan yoo barreeffamte sagaleen sunii ni gabaabbataa jedha. Irran deebi'a. Yoo dubbachiiftuun tokko ofiishee of dandeessee qophaashee dubbifamaa duubaan yookaan duraan yoo barreeffamte sagaleen sun ni gabaabbataa jedha. Fakkeenyaaf sagaleen dubbifamaa kun maaliif maqaasaa dha'uu kan hin barbaannee fi sagalee hin qabu jechuudha kun. Aan garuu sagalee qabdi. Sagalee dubbachiiftuudhaas. Aan kun sagalee dubbifamaati kanatti gaafa edaamtu sagalee uumaa jechuudha. Sagalee gabaabaa. Ba. Sagalee jedhu uumaa jechuudha. Asitti wanti isin argitan dubbachiiftuu tokko ofiishee of dandeesseeti. Qofaashee dubbifamaa duubaan barreeffamtee argitu jechuudha. Dubbifamaa duras yoo barreeffamte tokko yoo taate gabaabaa sagalee gabaabaa nu laataa jechuudha. Mee waliin haa dubbisnu. Ba, mu, qo, dha. Warri kun sagalee gabaaboo dubbifamaa duubaan qubee dubbachiiftuu tokko tokko argina jechuudha. A, U, O fi A. Mee itti hafuufnu. Yoo dubbachiiftuun gosi tokko ilaalaa gosa tokko jedhe ilaala. Gosa lama jedhe. Gosi tokko lama taatee yoo dubbifamaa duubaan yookaan dubbifamaa teellaadhaan yoo barreeffamte sagaleen sun immoo ni dheerata. Fakkeenyaaf dubbifamaa kana duubaan dubbachiiftuu aan wal fakkaattu lama barreeffamtee argitu jechuudha. A lama asitti argitu jechuudha. Dubbifamaa kana duubaan dubbachiiftuu U lama kan wal fakkaattutu walitti aanee barreeffamee jira jechuudha asitti. Akkuma kana dubbifamaa qaa kana teellaadhaanii dubbachiiftuu O lama kan wal fakkaatutu barreeffamee jira jechuudha. Qubee dachaa yookaan cimdii dhaa jennee dubbisuu hin dandeenyu. Dhaan hin dubbifamu waan ta'eef. Aan lama dudduubaan kan wal fakkaattu barreeffamtee jirti jechuudha. Qubee kana sagalee kana ni dheeressanii jechuudha. Mee waliin haa dubbisu. Baa, muu, qoo, dhaa, dheeroodhaa jechuudha. Sila asitti maal jennee dubbisnee yeroo aan tokko taate baa jennee jechuudha. Asitti immoo yeroo aan lama taate maal jenne baa hin dheerate jechuudha. Asitti yeroo uun tokko taate maal jenne muu jenne jechuudha. Asitti garuu uun lama yeroo taate maal jenne muu jenne dubbisne jechuudha. Muun jenne. Muu fi muun gargari. Kanaaf uun lama taatee waan barreeffamteef sagalee kana ni dheeressite jechuudha. Samaraayis gaafa goonu sagaleen tokko ni gabaabbate yookaan ni dheerate kan jennu dubbachiiftuu irratti hin dhoofneeti.
dubbachiiftuun tokko qofaa ishee dandeessee dubbifamaa teellaa yookaan duuraan yoo barreeffamte sagalee sana ni gabaabsiti. Yoo dubbachiiftuun wal fakkaattu immoo dubbifamaa teellaan yookaan duubaan lama taatee barreeffamte sagalee sana ni dheeressiti jechuudha. Gara mata duree keenya lammataatti gaafa seennu maal wajjin ilaallaa? Uumama jechaa. Asirratti daqiiqaa dheeraa fudhadheen jiraatti fakkaata. Gaggabaabsinee waan isin barsiisuu barbaannu bira. Uumama jechaa akkuma qubee dubbachiiftuu yookaan dubbachiiftuu fi dubbifamaan walitti dhufanii sagalee uumanii sila dubbachiiftuu qofaashee sagalee uumtee argineerra. Dubbachiiftuu dubbifamaa walitti uumanii dhufanii sagalee uumanii argineerra jechuudha. Akkuma isaan sagalee uuman dubbachiiftuun yookaan dubbachiiftuu dubbifamaa walitti hirkatan sagalee uumanii sagalee fi sagaleen immoo walitti dhufanii jecha uumu. Amma jecha ijaaruutti seenaa jirra jechuudha. Kanaaf asiruma irratti xumura barumsa keenya har'aa torbee dhuftutti uumama jechaa walii wajjin barannaa jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Please adaraa keessan namoota invite itti godhaatii qubee kana walii wajjin haa barannu jedha. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa.